السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجير تويلمان ورمو قالي وني في قاري ون يدي لا دنيا رترقمتني بجيني قاتاتني ساعات يمجتن تناني سنجايسين إنجتشان نقاقوتي الحمد لله قلت ربي يعني تموت بيدا وري تموت بفماتي تاتن هدو تقلتو ما سنين جرا ورقنا حارة وقرتشانا لكي يالفتن قوتنا تدبالا ما ماتي يتا سبسكرايب لايك كشو Inta gatina sinin jedha like yeroo hundaatti sinin jedha obboleeyyan kiyya walaa jajjabeessinuu waan beennurraa walaa barsiifnu waan hin beenne wal haa gaafannuu sinin jedha obboleeyyuu kiyya. Wanti inni asitti argitan kun maamuliidha. Maamulii dalagaa jira. Asirratti jira jechuudha. Ajiinni isaa jalqabarraa viidiyoo isiniif waraabnee dhiifama maaliif waan nuti hin tolleef mana bira waan jiraniif jechuudha. Isa kana kino ajina akka kuuraatitti akkanatti kuuraa godhee jechuudha. Amma asirratti kino akkanatti gadi qaba jechuudha. Harka kiyya tokko waan ta'eef hedduu isaa isinitti mul'isuuf naaf hin mijatu. Isa akkanatti fidee erga gadi qabee akkana fasiidadha akkana gadhayeetiin buusa jechuudha. Wanti irraa dalagame daakuudha. Asitti ammoo timira hin qaba jechuudha. Timira amma itti ittiin goonee ganaatti godhuu hedaa dhumarratti tahiina jechuudha. Daakuudha. Daakuu haga barbaadan godhachuu dandeettanii burcuqqoo lama olillee achii olillee godhachuu dandeettan akka hisaaba keessaniiti jechuudha. Dura dalaguu waan hin ennee fi waraabuu hin barbaanne jalqabarraa jechuudha. Inshaallah yeroo biraatiif yeroo dalagu waraabee isinitti agarsiisa jechuudha jalqabarraa. Ammallee akkanatti isinitti dalaguu dandeettan waa salphaadha jechuudha. Karaa salphaan waan hojjetamu asxii isaatii biyya keenyatti illee hojjechuu dandeettanii waan akkana kana laazim bitaa galaa isiniin jira. Warri shamarranii biyya keenyatti hojjetanna hojjennee nyaachuu fi buna wajjin gizee qursii bunaa godhachuuf hedduu isaa mi'aayaa jechuudha. Ani wanta kana dura jalqaba dalaguuf osoo hin taane ofuma kiyyaa YouTube irratti argee hilaala jedheetiin hin jarraba jedhee dalagee jennaaniin gaafa dura jalqaba dalagu isiniif hin waraabne waraabuun barbaanne yookiin hin tolaa yookiin hin bada jedheeti waan hin beekneef hin waraabne jechuudha. Sababa saniif kan ka'e ammoo guyyaa lama bira hin tarree hin dhumate. Amma daladdu malee naan jedhanii sa'aatiin kun sa'aatii meeqa isin hin halkan keessa sa'aatii 8 jechuudha. Amma sa'aatiin amma dalagaa anaa rafuuf ta'u rafuuna dhogganii daladdu malee dalagii rafi jennanii dalagutti jira jechuudha. Hedduu isaa mi'aaya daladdanii mana keessatti nyaachuu dandeettanii sababa aarii irraa kan ka'e dalaguu sa'aatii kana hin barbaanne viidiyoo jalqabarraa isin hin waraabne jechuudha. Daakuu burcuqqoo 3 zayitii burcuqqoo gimmaasha burcuqqoo isinitti agarsiisaa fachaa. Daakuun burcuqqoo kana 3 jechuudha. Zayitiin gimmaasha isaatti asitti guutuu miti. Ammas deebi'ee haliiba niidoo maankaa 3 itti godhe jechuudha. Haliiba kana maankaa 6 itti godhe jechuudha. Isa kana bishaan gimmaasha burcuqqoo kanaati. Ammallee sukkaara guutuu odoo hin taane haappii isaa yookiin gimmaasha isaati sukkaara jechuudha. Wanti inni qabu itti aansee ammoo paaking poodariidha. Valiiniyaadha. Valiiniyaa namni wallaalee hin jiru isaallee isinitti agarsiisa. Valiiniyaan isa kana jechuudha. Valiiniyaan waan killee itti godhee fi fileen ammoo isii tana killee baladiidha. Isii 6 itti godhee baladii waan taateef baladii jechuun xixiqqishuudha. Kinoo akkuma argitan isiin tun xixiqqoodha. Isii 6 itti godhee valiiniyaa malaakaa maankaa tokko maankaa sukkaaraa tokko itti godhee paaking poodarii maankaa tokko itti godhee wasaniin gara kaanii bakka wanti itti dabaleen jiru liximame
ajiinuma miciqee jechuudha. Akkuma akkasiin argitan kana godhutti jira. Xumura isaa wajjin ilaalla jechuudha. Kini obboleeyyan kiyya maamulicha kana jira bilchina bichaa ta'ee amma xumuree jira jechuudha. Akkana xumurameera. Bilcheessee walitti deebina jechuudha. Subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Haaraa salphaan hojjettanii mana keessanii nyaachuu dandeettanii. Duqeetii, zayitii, sukkaara baay'ee isin hin barbaachisu jechuudha. Waa baay'ee keessaafuu gaafa biyyatti galtaa isin fayyada dhugaa rabbiifu. Har'as isin fayyaduu baatu hin hojjettin mana arabaatitti anuutu hojjedhee argisiisee dhukkeen irraa kaasaara. Isa kana bitattanii galuun nirraaffatina isin jedha. Anuuta mana arabaatiif hojjedhe dhukkeen irraa kaasu jira jechuudha. Mana arabaa waa hojjetanii itti argisiisuun baay'ee barbaachisaa miti. Garuu barumsaa fi gaarii malee anis dura jarrabumaaf godhee amma kinoo godhii malee halkaniin illee kinoo qaxara nu bulchuutti jiran jechuudha. Kanaafuu akkana gootaniitiin biyya keessatti fa'aattiin karaa salphaan gootanii nyaachuu dandeettan jechuudha. Asitti godhaa jedhee isiniin hawwu sababni isaa arabni waan takkatti argitee jettee nama dhiyeessu jechuudha. Namarraa gadi hin buutu. Inni kuni akka keessoo isaa timiratu jira. Hundi timiraa miti gimmaasha bichaa timira jechuudha. Irra gurgurdaan kunneen naannoon gurguddatu kana timiratu keessa jira jechuudha. Kanaafuu haala salphaan godhaatiin mana keessan keessatti nyaadhaa isiniin jedha. Gaafa biyyatti galtan fa'aa dalagaa isiniin jedha. Haalaan dhadhaanis jira. Waan barbaadaniin daladdanii bidila zayitii dhadhaa yoo daladdan hedduu isaa mi'aa jechuudha. Akka bachoo dhadhaan sukkuumanii yookiin yaaniin akka micciirraatiin mi'aa jechuudha. Sirriitti karashii akka micciirraatiin kun amma zayitii waan ta'eef isin ammoo dhadhaan biyyatti yoo daladdan asitti illee zibdaan dalaguu dandeettanii. Yoo zibdaan jiraate akkasitti dalagaa itti fayyadamaa isin jira. Subscribe, like gochuu hin dagatina. Duqeetii yookiin handaakuu burcuqqoo 3 sukkaara gimmaasha burcuqqoo fi zayitii gimmaashaa fi haliib niidoo malaagaa 6 buuphaa 6 jechuudha. Killee gurguddaa ta'e killee 4. Akkasitti amaanilla subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Dhageeffattanii jedhisaa like godhaa. Obboleeyyan kiyya akkana jira. Maamulichi geeffamee jira. Tafaddalaa isiniin jedha. Haala salphaan daladdanii nyaachuu dandeettanii akkana jira. Akkana jira. Maashaallah ta'eera jechuudha. Hedduu isaa bareedaa, hedduu isaa namatti tola. Daladdanii shaayii wajjin, buna dhudhan buna wajjin nyaachuu akkasuma dandeettan jechuudha. Like, share gochuu hin dagatina isiniin jedheera.